فتاح يا بصير لا تحرمن فتحك المبين hordoftoota amantaa islaamaa hundaan baga ayyaana idil adhaa yookiin arafaa geessan. Qophii adda ayyaana idil adhaa yookiin arafaa gameessa goota sagalee kiloolee waggoottan 40 dura manzuumaan barsiisa amantii islaamaa fi cunqursaa oromoorraa gahaa ture baasee lallabe. Mana maatii bal'aa Haaji Aloo Kabiir Umar ittiin barbaannee barbaachisnee mana ilma isaatti arganne. الله الله ستقادره الله الله ستقادره أمري وأنا مامي أركك دره ظالم من في ديني كبيره محمد حاج ألو كبير عمر magaala Finfinnee kibba lixaan tulluumeetii jirra. hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turam. الله ذي الجلال والإكرام الله ذي الطول على الدوام الله يا ذا الفضل والإنعام. Haaji Aloo Kabiir Umar waggoottan 40 dura ilaahilaan kan yaadannu har'as sagaleen isaanii maqaa Rabbii waaman nama gargaarsu. إلهي إلهي يا إلهي لمن كنّي مكاكي سقلتمي سقلين سقلنّي. Haaji Aloon baaletti dhalatanum abbaa maraatiin seenaa isaanii irraa muraasa dhaga'uuf idil adhaa sababeeffanne malee isaan nama Oromoo fi amantii Islaamaatiif oolmaa jabaa qabanidha. الله الله ستقادره الله الله ستقادره أمري وأنا مامي أركك دره ظالم من في ديني كبيره. irra deebi'uun hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga ayyaana idil adhaa yookiin ayyaana arafaa bara 2012tiin isin ga'e jenna. Akkuma jalqaba irratti isin beeksifne har'a ayyaana idil adhaa mana nama guddaa tokkotti kabajuuf deemna. kana dura miidiyaalee garagaraa irratti maqaa isaanii ni beektu. mana ilma isaaniitti har'a ayyaana wajjiniin kabajachuudha. kabajamoo daawwattoota keenya hanga xumura qabxii keenyaatti ammas nu faana tura. ani bakki tidhaladhe guddadhe godina Baaleeti. godina Baalee kana aanaa Gaasaraa ganda Waariyoo jedhamu keessatti guddadhe. eegana mootuyyuu baay'inaan immoo muummitti magaalaa godina Baalee Roobe ture. achuma jiran malee ummanni Oromootii fi ummanni Islaamaallee wanni naan beeku manzuumaadhaani. duu bakki ani itti beekamee fi bakki ani itti jiraadhu magaalaa Roobee gudditti godina Baaleeti. ammas achuma jira. wanni ummanni Islaamaatii fi ummanni Oromoo itti naan beeku manzuumaa afaan Oromoo yookiin tawhiida. kuni waggaa 42 lakkoofsisee jira. keessaa wanni dura naan manni beekuun odoo manzuumadhaan tiyya baay'een jirtuyyuu manzuumaallee ani baasichan dhiifne garuu waraabuu hin dandeenye. baay'een isaa waraabamne wanni itti waraabamuu dhabdee haalli amma mana waraabbii kun rakkinna akka qabu namni marti hin beeka. dur manni muuziqaatu jira warra dhuunfaadhaan namarraa waraabeetiin uummataaf facaasutu jira. wanni sun hin dhaabate. ani immoo humna kiyyaan istaadiyoomii dhaqee waa'een istaadiyoomii barbaachisullee kafalee waraabee uummataa mootu bilisaan gadhiisuu humnaaf hin dandeenye. kanarratti immoo namni ispoonsara naa godhullee hin argamne, namni qarqaaru hin argamne. kanuma kanaan ani katabuun dhiifne baasuun dhiifne qopheessee jira waraabuuf carraan arganne. Haaji Aloo Kabiir Umar beekaa Islaamaa quuqaa fi dhiibbaa amanticharra ture manzuumaan waggaa dheeraan dura lallabaa turanidha. beekaan gameessii fi hangaftichi madda olaabuun Haaji Aloo Kabiir Umar abbaan manzuumaa 60 gootota baddaa Baalee waliin guddachuu bira ceem walitti dhufeenya jabaa akka qabanis afaanuma isaaniirraa dhageenye. gootonni Baalee warri amma seenaa irratti beekame kuni umriidhaan na dura isaan. ani ijoollummaadhaan dhaqqabe hedduu isaanii dhaqqabe. ammoo ittuma ijoollummaa qabu sadillee ani daa'ima jedhee irraan baqadhu akka ijoollee kana itti kalaawaa
isaanis na jaalatanii waan ijoollee keessaa isaanitti mo'ituuf akka nama guddaa tokkotti waan na laalaniif waan ofii waliin haasa'an cufanatti haasa'u. Eenyu fa'aa yoo ka jettu taate rabbi rahmata isaanii haa godhu akka Haaji Atam Saaddoo fa'aa, ka akka Haaji Ismii Abbaa Washaa fa'aa, ka akka Jeneraal Huseen Bunee fa'aa, ka akka Hasan Juuree seenaan isaan kaane haga ammaatitti hin kaane. Seenaan isaan kaane nama seenaa cimaa qabu. Nama rakkoo guddaarraallee ture. Namoonni biroollee ka'anii seenaadhaan dhaqqabe manguddootu mamma sitti mukanarraa kanatti himan. Ka'anii qaamaan hin dhaqqabin qaamaan hin argin akka Haaji Isaaq Daadhii Tarreefaa tokko lama miti. Ka akka Huseen Suraafaa nama baay'eedha. Seenaa kana qoradhee ijoollummaadhaan kanatu qabsoof na kakaase. Santu hamilee natti hore. Santu miidhaa diinni amantii fi sabummaadhaan nu miidhullee na qaraasisee na kaasee manzuumaa kanallee akka manzuumaa kanaan ibsa miidhaa kana ibsu akka balaaleffadhu akka mootuu deebi'eetiin nama maratti miidhaan keenya kun akka hubatamee beekamu wanni deebi'ee kanatti na kaasuu danda'e kana. Dalagaa rabbii guddoo himanii waan keessanii makluuqni martuu addaan osuma odeessanii makluuqni isaa baay'ee isaa balamuu beeku. Bara abbaan daadhii dhugeef ilmi afaan hin urgaa'uun faallatti hiikkatutti ilmi gameessa Muhammad Haaji Aloom oolmaa guddaa tola ooltummaan beekamu magaala Finfinneetti rakkataa gargaaruun akeeka amantiin musliimaa kaa'u hojiitti hiikaa jira kan jedhan hiriyyoonni isaa. Nutis wayita mana isaatti argamne kanuma arginee dhageenye. Haaji Aloonis waa'ee ilmaa gaafannaan akka kootiin inumaanii hanqataan abbaan ilma qeequun oolmaa isaan rakkataaf oolan mul'isa. Dhugaadhaan illee ijoollummaa kiyyarraa qabee carramma akka amma inni keessa jiru kanattu na mudatee ture. Takka waan kiyyan dalaganne jireenya kiyya dhuunfaadhaa hin oofne jiruu uummata qarqaaruutii fi uummataaf dalaguu malee kanumarra dhufee amma innis akkuma waan narra dhaalee natti fakkaata. Ani immootu isin amma isa inni jajjaniyyuu akka gocha kiyyaatitti ani tuffadhaayyuu kanaa ol ta'uu qabda jedhanii tuffadhaa. Abbaa gaarirraa dhalachuun akkas nama faaya jedhamaa mitiire. Ilmi gameessaa Muhammad Haaji Aloom daangaa Finfinnee fi Burraayyuutti Oromoota walitti qabuun harka qabee rakkoof hammeenya irra ture keessaa baasaa jiraachuus hiriyyoota isaattuu ragaa baham. Akkuma jette mana Muhammaditti qabaa jirraa ayyaana kana. Muhammad hiriyyaa kiyya waggaa dheerati. Waggaa 10 ol bahee nama xiqqaate. Yeroo wajjin jiraanne kana keessatti tola ooltummaa fi waan amala gaarii qabaachuu isaa akkasumas sabaaf sablammis walitti qabee naannoo kanatti saba keenya qofaanii miti sabummaa dhuunfaadhaan akka qabutti ta'e sabaaf sablammiin walitti qabee hojiilee garaagaraa irratti akkuma beektu hojii mootummaa hojjetaa hojiilee kanneen irratti hojii gaarii hojjechaa jira. Kanuma kanaaf Muhammad nama gaariidha. Dhibee haala yeroo kana wajjin wal qabatee dhibee koronaa wajjin saba garaagaraa hunda walitti qabee rakkataa hunda walitti qabee yeroo gargaaruu fi akkasumas hiriyoota isaa hunda isaanii walitti qabee ijaaraa jira. Innaa kanaaf nama gaariidha jedheetti ibsuu danda'a. Erga walitti dhufne illee waggoota hedduu yoo xiqqaate waggoota 7-8 lakkoofsinee jirra. Akka maatii akka obbolaatti gaaris yaraas rakkoos gaddas gammachuus waliin simataa jira. Walitti nu fides sabboonummaa isa quuqamanni saba isaaf qabuu fi oromummaa isaati walitti nu fide. Har'allee innillee yeroo gaddaatti illee yeroo gammachuutti illee waa hunda waliin hirmataa ayyaana kanallee waliin qoodachuuf waliin kabajuuf gara mana isaatti dhufe. Muhammadiin jecha addaatu jecha na hinqata bifa addaatiin ilaala. Abbaa isaanillee sirriitti hin beeka. Nama guddaa hayyuu Oromoo kitaaba Oromootiin jedhaanani. Maaliif yeroo hedduu itti dhiyaadhee seenaa hedduu irraa qorachaa irraa barachaa ture. Kanaaf anaaf Haaji Aloon kitaaba guddaadha. Odaa guddaa Oromoon qabduun jedha.
hojii abbaasaa imaana sabboonummaa safuuf duudhaan guutameen kan daandirra bu'e Muhammad Haji Aloo har'a maatii isaa irra ce'ee oolmaa ormaa fi dirqama lammummaa baachuu hanga rakkataa oolchuutti haasa'amuuf kan sababa ta'e akkaataa guddina isaa ta'us yoo himatu. Wanti kun kan uumamaan kenname kanuma irratti anis wanti irraa dhaale quuqama isaan saba ofiitii fi seenaa saba isaanii xiqqeenya irraa na biratti dubbataa turanii fi wanna isaan rakkoo isaan mudataa ture baay'ee nutti himaa akkasumatti anis waan guddadheef kana irraa dhaaluudhaan amma deeggarsa adda addaa keessumattuu karaa saba keenyaatiin jiru hacuuccaa kanaan dura ture wal qabate wanta isaan irraa argisan anis gara hojiitti jijjiiruu danda'a wanta jedhu san akka isaaniitti carraan arganne garuu akkasumallee xiqqoollee ta'u sirriidha. Keessumattuu naannoon nu jiraannu kun akkuma ati beektu naannoo irra caala sabaaf sablammiitu biraattu baay'ata. Keen akkuma beekamu kanaan duras qaayee isaarraa dhiibamee qaayee isaarratti nagartu kanumaa wal qabatee amma naannaa kanatti akkaataan nuti itti wal deeggarree naannoo kana akka qaayeen tun akka qaayee teenya taatuuf sochii guddaa godhaa turre jechuudha. Amma yoo xiqqaate qaayeen kun waggaa 4 har'aa dura afaan biraatti kan itti haasa'amu afaan biraa jibbuuf osoo hin taane silaa akkuma qaayee tuni afaanuma abbaatiin kan haasa'amu ture sirni kanaan dura isa nurraa akka carraa ta'e akka milkaa'uun goone kanaan wal qabatee har'a yoo xiqqaate afaan naannoo kanatti dubbatamu waltajjiin naannoo kanatti godhamu afaan Oromootaa ta'ee jira. Kana keessatti ijoollee keenyaa wajjin taane qabsoo guddaa dhiibbaan guddaan osoo nutti jiru wanta san har'a fooyyee guddaa keessa akka jirutti tilmaamaa nama tokkoof lama wanni addaan baasee jedhu hin jiru. Uummata keenya guutuu baga guyyaa har'aa kanaan isin ga'e jedhaani ergaan an dabarfadhu kanuma. Idil Adhaa yookiin Arafaan seenaa jabaa qabaachuu maatii Haji Aloo Kabir Umar irraa odeeffanne aadaaf safuu amantaan dabaalameen tolaan ooluu rabbiin jaalatu kan abbaan ilmatti ceesises argine. Daawwattoota keenya qophii addaa ayyaana Arafaa saweeffachuun Faanaa Broadcasting Corporate sagantaa afaan Oromootiin isin biraan gaa turre mana Muhammad Haji Alootitti kan kabajaa turre kanarraa kana fakkaata. Thank you.